Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa farqaa qabnu kunooti. Abaa ofii kaafaa'uun marii paartilee siyaasaa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi qopheessan irraa qooda fudhachuu didan. Roobii darbe ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad paartilee siyaasaa waliin marii gaggeessuun gabaafamaa ture. Ta'us paartileen siyaasaa jajjaboon Oromoon qabu abaa ofii kaafaa'uun marii kanarraa qooda kan hin fudhanne ta'uu ibsaniiru. Marii waajjira muummee ministeeraatti taa'ame kanarraa furmaanni abdatamu hin jiru jechuun hafuudhaa bulee siyaasaa kanneenii gabaafamee jira. Muummee ministeera Abiyyi marii kanaan booda ergaa miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti qoodaniin akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2010 erga sochii siyaasaa akka banamuun murtaa'ee paartileen siyaasaa mormitootaa irraa morkattoota seera qabeeyyii akka ta'an taasifamuu himan. Waggoota darban keessa paartilee siyaasaa boordii filannootti galmaa'anii jiran waliin waltajjii mariitti fufiinsa qabaachaa turus eeran. Marii roobii darbee waajjira isaaniitti paartilee siyaasaa waliin taasisan kunis yaadota garaa bakka isaan dhufan irraa ka'an dhaggeeffachuun galtee argachuu kakaayeffates jedhan. Marii kanarratti garuu paartileen siyaasaa gurguddoon Oromiyaa keessa socho'an lama Addi Bilisummaa Oromoo fi Koongireensiin Federaalistii Oromoo marii kanarratti kan hin hirmaanne ta'uu himameera. Dhimma kanarratti ka gaafataman dura ta'an KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa marii kanarratti akka hirmaatan affeeramanii turuu eeruun erga filannoo darbeetii marii akkanaa irratti qooda fudhachuu akka dhiisan himuu isaanii BBC'n gabaaseera. Waan bu'aa hin qabnedha. Siyaasaafis bu'aa hin qabu. Homaadhaafuu bu'aa hin qabu. Yeroo balleessu malee wanti jijjiiramu ijaa hin jirreef kanumaaf hafnee jedhaniiru. Filannoo darbeen duratti mariiwwan wal fakkaataa ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad paartilee siyaasaa waliin taasisan irratti hirmaachaa akka ture KFO'n ergasii garuu maricha irraa bu'aan argamu hin jiru jedhee waan amanuuf hirmaachuu dhiisuu himan. Marii kanaan wanti karaa kutu wanti laga ce'u hin jiru. Mootummaanis kanaaf qophii ta'uusaa hin beeknu. Walgahii irratti akkasumaan wal jeequu malee wanti bu'aa fidu hin jiru. Waan bu'aa fidu osoo ta'ee nutu irraa hin hafnu jedhaniiru. Marii kanarratti qooda osoo hin fudhatiin kan hafe Addi Bilisummaa Oromoo gamasaatiin qajeeltoo dhaaba keenyaa irratti hundoofnee marii hirmaatu akka murteessu hime. Dubbii himaan dhaabichaa Lammii Gammachuu turtii BBC waliin taasisaniin nuti marii hirmaannu akkaa fi adeemsa mataa keenyaa ni qabna. Waggoota darban kanas dhaabni marii affeeramee hundarratti hirmaataa hin turree jedhan. Sababa marii kana hirmaachuu dhabaniif yoo himanis nuti dirqamoota biraa hojiiwwan biraatti jirra. Haalaa fi akkaataa waltajjiiwwan hirmaannutu jira. Isa kanaaf jecha waltajjii sanarraa qooda hin fudhatin hafneerraa jedhan. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo lamaan kunniin ammaan duras mariiwwan koomishiniin marii biyyaalessaa qopheessu irratti qooda hin fudhatin hafuu fi koomishinichis furmaataa fida jedhanii akka hin amanne ibsaa turaniiru. Oduu itti aanuun muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad qabsoo bilisummaa kilaashiin taasifamu qeequun yaada kennan. Itoophiyaa keessatti bulchiinsi afaan nagaa beeku waan hin jirreef sochii qabsoo hidhannoo akka malee babal'ataa bulaa wayita jirutti biyyattii keessatti adeemsi sochii karaa nagaa banaa akka ta'etti mootummaa biraa dhaga'amu itti fufeera. Inumaa bulchiinsi Abiyyi Ahimad akkuma amala isaa irra deddeebiin mootummaa naga qabeessa kan nagaatti amanuu fi bulchiinsi qabsoo siyaasaa karaa nagaaf ulaasaa akka ta'etti lallabuu jabeesseera. Yaaliin fedhii aangoo humnaan raawwachiifachuuf gaggeeffamu gatiin malli nu kaffalchiisaa jira akka jedhan Dr. Abiyyi Ahimad biyyattii keessatti sochiin qabsoo dhaabbatee waltajjii marii nagaatti haa dhufamu yaada jedhu kaasan. Dubbiin kun roobii darbe wayita mariin paartilee siyaasaa waliin taasifametti afaan muummichaa irraa dhaga'ame. Ulaan qabsoo karaa nagaa banaa ta'utti kan akeeku yaadni gaggeessaa Itoophiyaa kun maddi rakkoo nageenya Itoophiyaa yaada boodatti hafaa fedhii ofii humnaan raawwachiifachuuti jechuun ibsan. Ta'us mootummaan nagaatti amanuurra humna filateera ka jedhan mormitoonni isaa ajjeechaa namoota siyaasaa karaa nagaa qabsoo gaggeessaa osoo jiranii lubbuun darbanii kan akka Battee Urgeessaa fi kaan eeruun dubbii kana busheessaniiru. Abiyyi jalqabuma irraa waan ofii ta'ee hin argamne akka namni taa'essu dubbata ka jedhan mormitoonni ofiifuu mootummaa abbaa irree afaan qawweetti amanu ta'ee dubbii akkanaa maayii kan hin baafne haasa'u bu'aa argamsiisuu hin qabu jedhaniiru. Qaamni yaada addaa qabu waraana seenuu irra karaa nagaan mareedhaan yaada isaa dhiyeeffachuu danda'a akka jedhu muummeen ministeera Itoophiyaa sochii qawween taasifamu qeequurraa duuba hin jenne. Oduu itti aanuun Itoophiyaan qaala'insa jireenyaatiin Afrikaa keessaa sadarkaa duraa qabachuu gabaasni akeeke. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessa jiraachuuf qaala'aa ta'an keessaa sadarkaa tokkoffaa irra akka jirtu yoo ta'u, addunyaa irraa sadarkaa 53ffaa irra jiraachuu ishee gabaasni mul'ise. Akka gabaasa haaraa kuusaa ragaa qaala'insa jireenyaa addunyaa guddichaa baasetti lammiileen Itoophiyaa yeroo ammaa tajaajiloota bu'uuraa kanneen akka nyaataa fi geejibaa irratti biyyoota Afrikaa biroo caalaa baasii guddaa baasuu jedhe. Akka gabaasa kanaatti Itoophiyaan addunyaa irraa sadarkaa 53ffaa irratti kan argamtu yoo ta'u, kunis qabxii indeeksii qaala'insa jireenyaa 46.5 galmeessisuun
biyyoota Afrikaa keessaa isa olaanaa ta'uu agarsiiseera. Biyyattiitti sababa gatii meeshaalee shaqaxoota dabalaa jiru kanaan walqabatee Itoophiyaan qaala'insa jireenyaan tokkoffaa akka taatu godheeraa jedhe. Keessattuu namoota galii dhaabbataa yookaas gadi aanaadhaan jiraataniif baasii torbee isaanii uwwisuuf daran rakkisaa itti ta'uu biyyattiin jireenyaaf qaala'uftuu ta'uu ishee kan agarsiisu ta'uu APN News gabaaseera. Oduu keenyatti aanuun mootummaan Saudi Arabiyaa murtii du'aa Itoophiyaanota dabalatee lammiilee alaa irratti dabarse akka hir'isu gaafatame. Saudi Arabiyaatti yakka daddabarsa qoricha sammuu namaa adoochuu waliin walqabatee yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 37 adabbii du'aa eeggachaa akka jiran dhaabbilee mirga namoomaa idil addunyaa 31 ibsa waloo baasaniin beeksisaniiru. Itoophiyaanota dabalatee lammiilee biyya alaa dhibbaan lakkaaman Saudii keessatti adabbii ajjeechaa irratti darbuun yaaddoo guddaa akka itti uume dhaabbileen kunneen ibsa isaanii keessatti hubachiisan. Akaadaamii Dippiloomaasii Afrikaa dabalatee dhaabbileen idil addunyaa kunneen ibsa waloo waxabajjii 17 bara 2025 baasaniin yakka daddabarsa qoricha sammuu adoochuu kan murtii du'aa hin kennisiisneen walii walqabatee kanneen hidhamanii jiran lubbuu isaaniif yaaddoo qabnaa jedhan. Dhaabbileen kunneen ragaa dhaabbataa Pireesii Saudii irraa wabeeffachuun akka eeranitti bara 2025 qofa yakka kanaan walqabatee namoonni 98 kan ajjeefaman yoo ta'u irra caalaan isaanii lammiilee biyya alaa ta'uu ibsaniiru. Ibsichi bara kana lammiileen Somaaliyaa 19 fi lammiileen Itoophiyaa 7 hashiishii seeraan alaa daddabarsuudhaan akka ajjeefaman ifatti gabaafamu eereera. Itti dabaluudhaanis lammiileen Itoophiyaa 3 waxabajjii 16 ajjeefamuu isaanii eeruun kaan ammoo yeroo sodaa keessa akka jiraatan himeera. Itti dabaluunis lammiileen Itoophiyaa 37 lammiilee Somaaliyaa 27 waliin ta'uun kibba lixa Saudi Arabiyaa mana hidhaa giddu galeessaa aanaa jiraanitti murtii du'aatiin kan hidhaman yoo ta'u lammiileen Masrii 26 ammoo kaaba dhiyaa biyyattiitti mana hidhaa giddu galeessaa Taabuk keessatti hidhamanii akka jiran ibse. Dhaabbileen kunneen namoota hidhaman keessaa hedduun isaanii miidhamtoota daddabarsa namoota seeraan alaa ta'uu hin oolanii jedhaniitu akkasumas dirqisiifamanii yookaas gowwoomfamanii seeraan ala gara dhaqan jedhan. Itti dabaluudhaanis irra caalaan isaanii mana murtiitti qulqullummaa isaanii akka himatan carraan akka hin kennamneef ibsaniiru. Dhaabbileen kunneen ibsa isaaniin lammiileen kunneen adeemsa dhaddacha haqa qabeessa ta'ee fi deeggarsa qoonsilaa dhabuu isaanii ibsaniiru. Gochoonni jedhaman kun seera biyya keessaa Saudii fi dirqama idil addunyaa labsii mirgoota namoomaa addunyaa fi chaartara mirgoota namoomaa Arabaa jalatti tarreeffaman cabsan ta'uu isaanii ibsaniiru. Yaaddoo seeraatiin alatti dhaabbileen kunneen akkaataa ajjeechaa itti raawwatamu irratti gara jabummaa garmalee jedhan ibsaniiru. Maatiin guyyaa ajjeechaa yeroo baay'ee kan hin beeksifamne yoo ta'u yeroo baay'ee du'a namoota jaallatan karaa miidiyaa qofaan beeku. Yeroo baay'ee reeffa hin deebi'u bakki awwaalchaas akka hin ibsamne ibsichi dabalee eereera. Bara kana Saudi Arabiyaatti ajjeechaa 154 gabaafame keessaa 98 yakka qoricha sammuu namaa adoochuu waliin walqabatee akka ta'e kan himan yoo ta'u isaan keessaa lammiilee biyya alaa 69 akka ta'an gabaafameera. Dhaabbilee kunneen mootummaan Saudii yakkoota seera idil addunyaa jalatti ulaagaa yakkoota ciccimoo hin guunne murtii du'aa dabarsee akka hir'isu ajjeechaan akka dhaabbatu akka labsu akkasumas seera biyya keessaa yakka itti yaadanii ajjeechaa keessaa hin hirmaanne irratti adabbii du'aa hayyamu akka hin fooyyessuuf gaafataniiru. Lammiileen Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti adabbiin du'aa itti murtaa'e mana hidhaa Naajiraanitti argaman kanaan dura adabbiin isaanii ayyaana Arafaa baranaa dura akka raawwatamu itti himamu hordofee mootummaan Itoophiyaa akka birmatuuf gaafatanii turan. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafee waliin turtii gaarii.